yeroo darbe keessan bara 2000 isa yeroo sana nama rukutee ture shubbitiin nama rukutee miidhamee Gaafuma inni ilkaan namaa cabsee himatamee dhagu gaafuma ilkaan namaa cabsu maaliif hin seennaa kaanoo ijoolleen ishiin kaanoo mana puulii dhatte mana bunaa teessa jedhanii bee ijoollee qabanii hidhaa oolu. Maa gaafsan dhimmaa gallakkisan. inni Maala dhamu ijoolleen tun kun jirti ijoollee. ara ijoolleen maaltu jirti hin beekamu inni ammoo isaan jiran tokko immoo cirumaa kaleessamoo waan ta'e akka jedhanitti inni morma lammata irratti rukutame sun inni mormi dhiitee gara hospitaaluu hin dadhabeedhaan miti reessa. Maali kun nama miti bineensa dhugaa waaqa kaleessa siyaatii kana yaada koo FB jala galee FB irra natti dhufe dhugaa waaqa siyaatii lama dirasii ilaale. Siyaatii lama dirasii ilaaleen maalan godhe oduman laalu Daqiiqaa tokko iyyuu tiruma ilaaluu hin lafatu na dandeenye. ammare. Maal godhanii ilaaluu kan Maali kun nama miti bineensa dhugaan yana san jiru ofii kiyyaa of as sodaadha. Ana akkatti ni yaabula halkan dhaabjuudha. Maal Dhiiga taatee namaa ati akkatti ni yaabula waan natti dhiiga namaa natti fakkaatan. Maali kun waraabessi Biyyaa waraabessa bule. caalu. Maali kun bineensi. dhiiga namaa bare dhiiga namaa nyaata birrii namaa Dhugaa nyaata. namaa ilma namaatti miti dhugaa rabbii kana gara. Ilma Maali namaatti ilmi irraa namaa laaban. akkamittiin ilmi namaa Ani akkamitti ilma biyya namaa keenya akkana tani godha. waddeesum keessatti dhaladhee guddadhee dhiirri iddoo tokko ijoolleen keenya nama hirreebus obbolaan koo nama hirreebu gumaa namaallee meeqa kan fallinutu jechuudha. Garuu dhiira kufee iddoo kufetti dhiira rukutan qaaniidha kun. Dhiirri tokkicha kumnaan iddoo ati kuftetti namni si rukutu nadheen iddoo kuftetti si rukutu dhiira miti. Kun bineensa iddoo Maati kun kufanitti nama odoo ulee nyaata. dhandha'e Horiinuu kun nama nama nyaata. naftu odoo ulee ta'e. Ijoolleen horii eegdanii guddatan nama baay'ee jira miti. Horiinuu gaafa ciiste si dhiisa. Sareenuu gaafa teesse si dhiisti. Mee sareenuu si nyaattu lafa teessetti. Iddoo teessetti iddoo ciiftetti sin tuqxu sareenuu. Nama miti jecha dhala namaa miti. Jammaa Itti gosi nagadhee tola. dhiirri beeshimalaan qabdu. Waraabessa. Beeshimalaan warreeba malee boskiidhaan akka dubartiis wal reebu. Kun ikkoo eeboo wayyaa lukuchaan akkatti ijoollee rukutu Kan namni akkanatti muzee nama dhiitu arba Yesuus. Kaballaa'oo. Dhugaa keessa gadhiita. Kaleedhaa Boskii kalee fi kan barbaadee bal'aadha. barbaadee rukutan agarree kalee Isa lammaffaa isa mucaa kanatti ta'anii jiru sana. Wannan seenxii ishii namatti waraana irraan kan hafe guyyaa tokko ishii malaan inni nama rukutee hin beeku. Dhageen beeku gurra koo keessatti. ela Waggaa inni kudhan waliin beekamu. kalee barbaadee rukutaa lakkaasin gara mujoo kalee barbaadee iddoo ishiin duutu rukuta iyyeessi kun keessa argataadha maal keessa argata maal godhama maa waa birrii hoo qabaatee inni waan godhan kennuu fi yookaan immoo ijoollee kana reebi jedhee namni birrii waan kennuu fi maaliif yoo du'e yoo jarri kun Miskiina akkanaa kana maal godhedhaan miskiina akkanaa miskiina qaisiraa dalagatee bulu maal godhan erga humna qabaatee nama gurguddaan qataqqatu nama akkasa maal godhan miskiina akkanaa kanaa. Namni akkasa nama garaa boocimee dhabee namni biyya ofirraa dhoomuu hin dadhabu nama tokko yoo taate namni tokko nama tokkoof gaadha garuu isa argina malee namni isa duuba jiru nama 10 nama meeqatu duuba isaarraa meeshaa qaddaatti dhaabbata. Viidiyoon kana irratti argitanitu seeraayyota bichaan tokko baqachuun nan deebisan bee. Gosh. deebisanii darbatee deebisa. Gosh ajjeese deeme gosh. Rukuti gosh jedhaan ishii viidiyoo raaba gosh jedhaan. Naa micaasa jalqaba rukutame naa micaanni jalqabaa kufinni tokko ba'uudha kana inni feestaalii baatu sun kottu deebisanii karra dhaabbatanii dhoowwan. Kanaan isee dhaabe. Rukunnaa inni ittiin rukutu ola dargame ilaa eeggateet gizee inni tokko isa tokko lafatti ilaalu. Hubati iddoon arginu hubannee jiru. Oolmaa gaarii qabaadha. Kun bineensa keessaa isaa. Mee waan gaarii maa dhageessisu rabbi. Ara kuni duubaannaan kun jira kun duubaannaan sirumattuu kun du'ee reenfi isaan warra biratti mul'achuu baannaan isaan mawariidhaan sobanii hidhamee jedhanii boodanyuun isaa meeqaan meeqa warri kuma saddeetii oltu maal jiraa hidhameera. Tolaan akka yaada kootti akkuma qabanii nuti ajjeesuu baatanii maaliif jennaani waan jiru baasanii bakka gadi baasanii isaa booddee murtootti kennan. Icciitii akkamitti baasaa icciitiin baasisan isaan hin qabani mee isaanumtuu jarrumtuu hin qabani hojjettoonni mootummaa akka keessa hin jiranii qabani poolisoonni otoo qabanii hin gallakkisiisu poolisiin isa qabeeyyuu ni dhama maaliif hidhama immoo icciitiin inni qabu jira icciitii duraan meeqa bahe meeqa ijoolleen baasan dhumaziif jedhame malee gurbaa kanarratti birriin akkataatti galame birrii akkamitti akkasitti galche eenyu dhaqee baase isatu akkas godhe isatu akkas godhe motoraan dhaqee geessee iddoo akkanaatti itti kenne waanti jedhame muluunsaa akkaataatti immoo namni immoo eessa dhaqxa jedheemni isa bira darbamee isa bira darbee deemee du'ellee jira hojjetaan mootummaa ta'e jechaadha du'e waraana biraatiin qabamee du'e eenyu tokkome isa mataa isaatti tokkome gurbaan isa kana jechaadha maaliif eessa dhaqxa jedhee gaafate ganama mana dhaqee gaafate jennaa iddoo akkanaa deemuudhaaf nuti iddoo akkanaa dhaqnee dhufna jenneetu waan akkanaa xumuruu jedhan gaafa jedhamuun inni immoo dhaqee yeroo biraa kennee
isa kana immoo achitti waan inni ajjeesifamu waa waliin hojjetanii immoo birricha maallaqa sana gidduu sana jiruudhaaf inni kun dhuunfachuudhaaf ni galee. Ijoolleen namicha du'ee sun hin beeku guutumaan guututti isadhaa kan ganama dhufee gaafatee jechaa turan. Isa ganama dhufee eessa deemta jedhee kan gaafatee isadhaa nama tokkottu hin himne jedhameen beektanii. Ilaa maaliif isinitti fakkaate beektu dhugaasa kanatti yaadamee miti waaquma dhugaa ijoolleetu ka'ee dubbate isaan kan kanaa olii gochaa turan. Kun amma kun xiqqishuudha lubbuun ijoollee kanaa hafeera xiqqoos miti garuu waaqaaf hafan malee namni akka kanatti reebamee namni viidiyoo sana hin argin hin jirtanii namoonni viidiyoo sana arguu barbaadan deemtanii ilaaluu dandeessu. Peejii nama tokko ilaaluu indaalleen viidiyoo iyyuusuma waan na ta'eef jechaadha. Waaquma guyyaa isaatiin geenye malee keessaa mucaan guddaan sun du'a wanti isaan bisee hin jiru. Isaan garuu kaleessa kan kanaa olii godhaa turanii waaquma carraadhuma jiru mucaa kanaatu hin gahiniidhaafi kan lubbuun saafe malee namni ko tuqaan manaa yookiin rukuchaan manaa hin geenyeen namni meeqa kan inni lubbuu isaa dhabu jechaadha. Inni garuu waan itti hambise hin qabu. Haa ta'uuti har'a hidhata qabaa jedhama koo namni kunii jechaadha. Mee waa'een du'uunsaa, waa'ee icciitiin bahuunsaa, waa'ee icciitiin dhokachuunsaa hafu haa turu inni rakkina hin qabu. Gaafuma meenni namichi kun qabamee harkuma seeraatti kennamee akkuma nama tokkootti heeraa fi seera biyyattii eegee gaafa inni seeraan gaafatame ilaalla. Dhuguma akkuma jedhamu kana qaama mootummaa yookiin hangaa mootummaa tokko faana icciitii akkasii kana qaba yoo ta'e dhuguma kaleessa akkuma amma argaa turre FB'irraayis sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa ilaalaa turre ebeluu faana sadarkaa mootummaa biyya bushaa jiru sadarkaa godinaa sadarkaa oromiyaa hoogganaa jiran jaroota kana faana dhuguma namni kun hidhata adda qabaate tuttuqaa tokko adda qabaate dhuguma icciitiin isaa kun sila gadi ba'uu danda'u nama kana dhuguma yoo to'annoo seeraa jala oolchuu dhiisuu danda'u dhugaan ijoollee kanaas dhugaan uummata miskiina kanaas akkasumatti goodaatti hafuu danda'a jechaadha. Sobanii haalani meekoo sobanii haalani mee amma mee abdii sobaniitu maal jedhanii gadi ba'anii ijoollee wal loltee jawaar gabaasee ijoollee wal lolteedha. Namichi kun ijoolleedhaa duraamanii nama meeqa nyaatee hin turre ilkaan keessaa jibbinsa Jawaar irraa qabaniif yookiin immoo ilkaan ciliidha. Isa miidhamu waan tokko miti maasitti fakkaate ilkaan keessaa nama meeqa nyaatee garaadhaan qabu namichi kun ijoollee meeqa dhiiga dhugee garaadhaan qabu maaliif ijoollee akkamitti jedhama? Ijoolleen maayini ijoollee wal lolte namichi kun ijoollee kana wajjin hiriyaadhaa nama beekamaa hoteela eebbifateetu ijoolleedha. Ijoollee hiyyeessaa qansiraa hojjettuu fi namicha kana akkanatti abbaa barbaade gadhiitaa deemutu ijoollummaa walirraa qabaa jechuudha. Maali koo akkasatti ka warra isa waliin nyaatee dhugu warra akkasii dhugar. Mootummaan humtuun beeka malee amma gareen maqaatti bahee garee dhibbaaf digdamaa jedhamee garee namni hundeeffamu eessa ture mootummaan gareen itti hundeeffamee garee dhibbaaf digdamaa jedhamee amma ani koo maqaa kana gaafa dhaga'u nan garramame dhugaa dubbachuuf taana biyyuma keessatti dhalannee guddanne keessatti ashabbaarinati ammas kana ga'uun maqaan akkasii hundeeffamee uummatatti leenjifameetuma hona jedhamee itti mindeeffamee meeshaan bitamee itti kennamee ittiin uummata ajjeesii ittiin uummata dararii ittiin ilmaan hiyyeessaa bultii dhoowwi jedhameetuma gareen itti moggaafamee aga koreen hooggansaa dirasiin isaanii shoomamee fi aga amma kanaa eessa jira mootummaanis mootummummaa akkas godhe eenyutti dubbatta eenyutu seera jala oolcha eenyutu dhugaa namaa barbaada kana gabaabumatti waaqumatti dabarsanii dhiisuudhaan jedha.